Abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Adaamaa Projecti Sustainable Private Sector in Forestry irratti hoggantootaa fi qooda fudhattoota seektoraalee garaagaraa sadarkaan jiraniif hubannoo kennuun marii geggeesse. Projektiin SCPSF dhaabbata UNDP'n kan hundeeffamedha. Innis hojii eegumsa naannoo keessatti mootummaa fi hawaasni waliin hojjechuun bu'aa waaraa kan fiduu fi carraa hojii lammiileef uumuuf bu'uura ta'a jedhamee kan eegamudha. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Adaamaa obbo Gammachuu Mokonnin projektiin SCPSF carraa hojii akka magaalichaatti namoota 15,000 oliif kan uumu ta'uu ibsan. Projektichi akka biyyaatti naannoowwan 8 irratti kan hojjetu ta'uu ibsuun akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaa fi Asalaa irratti kan hojjetudha jedhan. Projektiin kun projektii akka biyyaatti bocamee dhufeedha. Akka biyyaatti iddoo 8 irratti kan hojjetu naannolee biyyattiin qabdu jechuu kooti. Kanaaf naannoon kun naannoo Amaaraa irratti hojjeta, naannoo Tigraay irratti hojjeta. Naannoo Amaaraa iddoo 2, naannoo Tigraay iddoo 1, naannoo Sumaalee iddoo 1, naannoo Giddu Galeessa Itoophiyaa iddoo 1, naannoo Oromiyaa iddoo 2tti hojjeta. 8 kun yeroo adda addaatti orienteeshinii ga'an leenjii ga'an kennamaa ture. Innis dammaa fi bu'aa dammaa biqiltuu danfisuu fi bu'aa mukaa irratti kan hojjetu ta'uu ibsuun kunis waggoota 3 biyyattii keessatti kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Magaalaa keenyatti iddoo hojii carraa hojii keessattuu dammaa fi bu'aa dammaa irratti akkasumas immoo biqiltuu danfisuu kaayyoo mootummaan ashaaraa magariisaa qabate sana duubarraan milkeessuu fi hanqina naannoo kana jiru furuu keessatti kan hojjetudha. Kuni lamaansu waajjiruma keenya wal qabata jechuudha. Akkasuma bu'aa mukaaf bu'aa mukaa irratti muki standardii isaa eegee akkamitti gabaaf dhiyaachuu danda'a. Muka gaafa jennu namni muka hin fayyadamne hin jiru. Muka kun tajaajila barbaachisuuf karaa seera qabeessa ta'een akka ooluu fi dirqama jechuudha. Kanaaf isa kana fooyyessuu keessatti carraan hojii gabaa kanaan jiran hanqinni gabaa jirullee akkamiin fooyyessuu dandeenya kan jedhu yeroo dheeraadhaaf waggaa tokko oliif qorataa ture jechuudha. Projektiin kun akka lakkoofsa faranjiitti bara 2025 irraa jalqabee amma reefuu hojiitti galaa jira jechuudha. Kanaaf tokkoffaa as keessatti carraan hojii hin bal'ata. Carraa hojii akka biyyaatti 60,000 keessaa akka magaalaa keenyaatti 15,000 hin qooddannaa jechuudha. 8 sana naannolee jiran aanotaa fi magaalota 8 sana keessaa jechuudha. Kanaaf nuyi carraa qaboota jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii projektiin kun eegumsa naannoo irratti kan bu'uureffate ta'uu kaasuun gama hojii bosonoomsuutiin akka biyyaatti hojii gurguddaa kan hojjetu ta'uu kaasaniiru. Wantoonni inni irratti hojjetu hojiiwwan hojjetu kun hundi isaa immoo gam tokkoon carraa hojii nu dargaggeessa keenyaaf hojjetaa keenya. Gama biraatiin immoo eegumsa naannoo keenyaa akka inni sirriitti cimu godha. Bosonni akkuma isinuu beektan baay'ee murteessaadha. Itoophiyaan hojii bosonoomsuu irratti waan isheen hojjechaa jirtu hin beektu jechuudha. Hojii bosonoomsuu irratti, hojii ashaaraa magariisaa irratti hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Jijjiiramni ashaaraa magariisaatiin as dhufe baay'ee danuudha jechuudha. Baay'ee jijjiirama guddaa sadarkaa biyya keenyatti bosonni biyya keenya baay'ee deebi'ee jira. Isa qofa miti carraa hojii guddaa uumuu danda'ee jira. Kana malees hirkattummaa gama nyaataan jiru furuuf gahee kan qabu ta'uu himuun gama hojii ogummaa kalaqaa fi misooma magaalichaa guddisuuf gahee olaanaa akka qabu dubbatan. Galma misooma magaalaa keessaa tokko wabii nyaataa waan ta'eef wabiin nyaataa akka inni mirkanaa'u godha. Kanaaf wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Intarpiroonorummaa keessatti gahee olaanaa qaba. Ogummaa keessatti gahee olaanaa qaba. Waliigala misooma magaalaa keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaafuu hojii misooma magaalaa galmoota misooma magaalaa mirkaneessuuf hojjetamu keessaa mootummaan keenya hojjetu keessaa hojiin kun baay'ee iddoo olaanaa qaba jechuudha. Akkuma isinuu argitan bakka baay'ee gala waan ta'eef. Hojii projektichaa milkeessuuf hirmaannaan qaamolee hundaa murteessaa ta'us hubachiisaniiru.